Har'a Bitootessa 27 2026 Iraan duula ishee Waadaa Haqaa marsaa 83ffaa yeroo labsitu wanti dirree lolaa irratti mul'ate dhukaasa idilee miti. Misaa'elonni faca'aan warri yeroo samii ragaan qilleensa keessatti dho'anii boombiiwwan xixiqqoo kumaatamaan lakkaaman lafa bal'aa irratti roobsan handhuura Israa'elii fi tajaajiltoota waraanaa diinaa irratti bakka buusanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa fi waraanaa Israa'el Aloon Mizraahii viidiyoo salaataa loltoota Iraan yeroo argu ragaa seena qabeessaa fi dhugaa addaa tokko ifa godhee jira. Erga waraanni Nabii Muhammad biyya Arabaa keessaa ba'e addunyaa jijjiirees humni waraanaa Islaamaa akka Iraan har'aa kun takka mul'ateen beeku jedha. Dubbiin kun maaliif dhufe bal'inaan ni dhageessu. Chaayinaan callistee waraana kana daawwachuu dhiisuun kallattiin lola kana keessa seentee teeknooloojii isa hunda caalaa murteessaa ta'e chiipsii elektirooniksii Iraaniif dabarsitee kennaa jirti. Ameerikaan ammoo Iraaniin jilbeenfachiisuu dadhabuu isheetiin amma filannoodhumaa fi isa hunda caalaa sodaachisaa ta'e tokko minjaalarra keessee jirti. Innis dachee Iraan humna lafoon weeraruu keessattuu onnee dinagdee Iraan kan taate Odola Kharg to'achuudha. Odolli Kharg maaliif barbaachistuu taate? Dhuguma Ameerikaan to'achuuf ga'umsa ni qabdi laata? Bal'inaan ni xiinxalla. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin dinqii addunyaa raasee tokko labse. Galaanni Hormuz guutummaatti hin cufamne. Biyyoota 5f qofaam eeyyama addaa kennineerra jedha. Biyyoonni kunneen eenyu fa'i gaaffii jedhu dabalatee iccitii bal'aa yoo xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam Ashamar Kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Samiin baagiddu galeessaa Arabaa ruudaam ifa misaa'ilaa fi dhukaasaam hin dhaabbanneen guutamee jira. Addunyaan of tuulummaa teeknooloojii waraanaa warra dhiyaam dinqisiifachaa turte. Har'a qilleensa samiirraa hanga dukkana lafa jalaatti gootummaa fi onneen sibiilaa eegduu warraaqsa Iraanii fi Hizbullaa duratti jilbeenfattee qullaa ishee dhaabbattee jirti. Osoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi muummeen ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun Iraanin laamsheessineerra jedhanii dhugaan lafarraa garuu madaallii waraanaa guutummaatti gadagalchee seenaa haaraa barreessaa jira. Har'a Bitootessa 27 2026 Iraan duula ishee Waadaa Haqaa marsaa 83ffaa yeroo labsitu wanti dirree lolaa irratti mul'ate dhukaasaa idilee miti. Misaa'elonni faca'aan warri yeroo samii ragaan qilleensa keessatti dho'anii boombiiwwan xixiqqoo kumaatamaan lakkaaman lafa bal'aa irratti roobsan handhuura Israa'elii fi tajaajiltoota waraanaa diinaa irratti bakka kaa'anii bu'anii jiru. Misaa'elonni kunneen sirna ittisaa qilleensaa Israa'el Irondomeem akka killee caccabsanii seenuun magaalota gurguddoo Israa'el keessattuu Tel Aviiv'n azaabaa ijaan mul'atu taasisanii jiru. Gama biraatiin kaaba Israa'elii fi daangaa Liibaanos irratti obomboleettiin waraanaa Hizbullaa irraa dhufee seenaa waraanaa lafoo Israa'el daaraa gochaa jira. Sa'aatii 24 qofa keessatti Hizbullaan taankota ammayyaawaa Israa'el warra Ameerikaa jedhamanii fi hin caban jedhamanii faarfaman 27 guutummaatti barbadeessanii jiru. Kun herrega waraanaa keessatti sa'aatiitti taankii tokko ol gubachuu jechuudha. Waraanni Israa'el dhugaa addaa kana dhoksuu dadhabee kibba Liibaanos keessatti loltoonni isaa lama du'uu isaanii ifatti amanuuf dirqamee jira. Kasaaraan lafarraa kun ofitti amanamummaa loltoota Israa'el cabsee dhiphina hamaa keessaa galchee jira. Wanti hunda caalaa addunyaa dinqisiisee fi onnee isaanii roomisiisee garuu misaa'ilaa fi taankii qofa miti waraana sammuu fi amantii Iraanii. Viidiyoon eegduun warraaqsaa ifa godhe tokko magaalota misaa'ilaa lafa jalaa Iraan keessatti loltoonni salaata jamaa yeroo salaatan agarsiisa. Ergaan viidiyoo kanaa ifadha. Nuti meeshaa qofaatti hin amannu. Injifannoon keenya hundee amantii fi Rabbi irratti hirkata. Loltoonni kunneen lafa jalaa fageenya meetira 100 lakkaa'amutti misaa'ilota gurguddoo cinaa dhaabbatanii tasgabbii fi onnee guutuun Rabbiin kadhachuun isaanii diina of tuuluuf awwaala qopheessaa jiraachuu isaanii mirkaneessa. Dhugaan kun namoota warra dhiyaa yookaan Araboota qofa osoo hin taane ogeeyyii waraanaa Israa'el ofii isaaniitiin ogeeyyii waraanaa Israa'el illee afaan qabachiisee jira. Xiinxalaan siyaasaa fi waraanaa Israa'el Aloon Mizraahii
viidiyoo salaataa kana yeroo argum ragaa seena qabeessaa fi dhugaadhaa tokko diina duratti ifa godhee jira. Erga waraanni Nabii Muhammad biyya Arabaa keessaa ba'ee addunyaa jijjiiriyaas humni waraanaa Islaamaa akka Iraan har'aa kun takkaa mul'ateen beeku jechuun dhugaa jiruun amanee jira. Jechi kun nama Iraan irraa yookaan gaazexeessaa Arabaarraa kan dhufe osoo hin taane qaama diinaarraa dhufuun isaa hagam Iraan madaalli addunyaa akka garagalchitee ragaa ba'a. Mizraahiin itti fufuun kufaatii Ameerikaa fi Israa'el isa guddicha saaxilee jira. Iraan guyyoota 4 qofa keessatti uffata Ameerikaa gurguddoo fi doolaara tiriliyoonaan lakkaaman kanneen Bahareen, Kuwait, Qaxarii fi Saawudii keessa jiran daaraa gootee jirti. Hadariiwwan Ameerikaa tiyaad warra doolaara miliyoona 100 lakkaaman sekoondii muraasa keessatti dhabamsiifamanii jiru. Ameerikaan seenaa ishee keessatti badii akkana argitee hin beektu. Tarii waraana Pearl Harbor wajjin walgituu danda'a. Garuu kun waraana walirraa hin cinnedha jedha Mizraahiin. Ameerikaan Iraanin lafoonni seenaa jettee yeroo abjottu Mizraahiin dhugaa kana bakka dhabsiisee jira. Iraanin weeraruun waan hin danda'amnedha. Biyyi bal'inni ishee guddaa ta'ee fi waggoota 40 ijaarsa waraanaa lafa jalaa ijaarratte kana yoo humnoonni lafoo Ameerikaa seenan guutummaatti lafatti ni liqinfamu jechuun akeekkachiise. Bu'uuraaleen Iraan warri lafa jalaa kunniin ija diinaa jalaa dhokatanii akka dhibbaan lakkaa'amurraa misaa'ela furguggisuuf kan qophaa'anidha. Xumura irratti Mizraahiin murtii dhumaa fi sodaachisaa tokko lafa kaa'ee jira. Ameerikaa fi Israa'el waraana kana guutummaatti mo'amanii jiru. Isaan badii fiduu ni danda'u garuu injifannoo dhugaa gonkumaa argachuu hin danda'an. Har'a Iraan harka sibiilaa fi onnee imaanaa qabattee diina ishee teeknooloojii doolaara biliyoonaan lakkaa'amutti boonu sana manuma isaanii keessatti dhiphisaa jirti. Waraanni kun amma lola meeshaa qofa osoo hin taane lola dhugaa obsaa fi teeknooloojii xaxamaatiin madaalli humna addunyaa faaraan barreessaa jira. Dhiigni dirree waraanaa irratti dhangala'aa osoo jiru dhugaan addaa tokko kan ija ogeeyyii Peentaagoon jaamsuun haguuggii jalaa ba'ee addunyaa raasee jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan kun waraana qawwee qofaa osoo hin taane waraana teeknooloojii xaxamaa kan harki diinaa fi michuun ifatti ittiin beekamne ta'ee argamee jira. Kanaan dura Iraaniin kophaa ishee argannee kuffisnee laamsheessinaa jedhanii yeroo dhaadatan har'a iccitii basaasaa warra dhiyaarraa ba'e tokko madaallii waraanaa guutummaatti garagalchee humna Waashingitaniin bitaatti galchee jira. Dhugaan sodaachisaa kun jawween baam Chaayinaan callistee waraana kana daawwachuu dhiistee kallattiin lola kana keessa seenuun teeknooloojii isa hunda caalaa murteessaa ta'e chiipsii elektirooniksii Iraaniif dabarsitee kennaa jirti. Akka gabaasni oduu Rooyitersiin qondaaltota olaanoo Ameerikaa lamarraa argee saaxiletti dhaabbanni oomishaa chiipsii guddichi Chaayinaan SMIC waggaa tokko durarraa eegalee meeshaalee chiipsii oomishuu danda'an humna waraanaa Iraaniif ergaa turee jira. Qondaalli tokko akka jedhetti hariiroon kun addaan citeera jedhanii yaaduuf sababni tokko illee hin jiru. Enumaayyuu SMIC ogeeyyii Iraaniif leenjii teeknikaas kenneera jedhamee shakkama. Mee dhugaa chiipsii kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Chiipsiin yookaan maayikiroo chiipsiin kun meeshaa salphaa miti. Inni onnee fi sammuu waraanaa ammayyawaati. Drooniiwwan, misaa'eloonni, raadariiwwanii fi sirnoonni quunnamtii waraanaa hundi isaanii chiipsii kana malee hojjechuu hin danda'an. Ameerikaan waggoota dheeraaf Iraan irratti qoqqobbii cimaa kaa'uun teeknooloojii kanaa akka isheen hin arganne dhorkitee turte. Garuu Chaayinaan daangaa qoqqobbii kana cabsuun meeshaa oomisha chiipsii kanaa Iraaniif kennuun ishee Iraan ofii isheetii chiipsii kana oomishattee waraana ishee ittiin ammayyeessuu akka dandeessu taasisee jira. Qondaalli Ameerikaa tokko akka ibsetti meeshaaleen kun hawaasa indaastirii waraanaa Iraaniin kan fudhataman yoo ta'u meeshaa elektirooniksii waraanaa kamiyyuu keessatti itti fayyadamuu danda'u. Dhimmi kun asirratti hin dhaabbatu. Waashingtan keessatti dhiphinni guddaan kan uumame meeshaaleen SMIC Iraaniif erge kunniin teeknooloojii Ameerikaa of keessaa qabu yoo ta'edha. Yoo akkas ta'e Chaayinaan seera qoqqobbii Ameerikaa ifatti cabsite jechuudha. SMIC bara 2020 irraa eegalee sababa waraana Chaayinaa wajjin wal qabatuun galmee gurraacha Ameerikaa keessaa kan seene yoo ta'u har'a immoo waraana Iraan keessatti harka seensisuun isaa dhiphina Waashingtanii fi Beijing gidduu jiru daran ammeessee jira. Gama siyaasaatiin Chaayinaan ifatti nagaa barbaannaa jettee lallabdi. Ministeera dhimma alaa Chaayinaa Wang Yiin torban kana qaamoleen hundi marii nagaa haa eegalan jechuun waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Chaayinaa fi SMIC daldala idilee qofa Iraan wajjin goonaa jedhanii mormanis dhugaan lafarraa garuu waraana kana keessatti Chaayinaan Iraaniif oksijiinii teeknooloojii ta'uu ishee agarsiisa. Wanti caalaatti Ameerikaa dhiphisu ammoo gabaasaa ji'a darbeeti. Iraan misaa'elota kiruuzii doonii rukutan Chaayinaa irraa bitachuuf waliigaltee xumuruu geesseetti kan jedhu yeroo Ameerikaan dooniiwwan ishee gurguddoo gara galaana Arabaatti guuraa jirtutti dhaga'ame.
kunis diroonii fi misaa'elli Iraan har'aa samii Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa daaraa gochaa jiran sunniin sammuu Chaayinaa baatan ta'uu akka danda'an shakkii guddaa uumee jira. Walumaa galatti har'aa Bitootessa 27 2026 waraanni abbaa giddu galeessaa waraana Iraanii fi Ameerikaa qofa osoo hin taane waraana bakka bu'ummaa teeknooloojii addunyaa ta'ee jira. Ameerikaan xiyyaara ishee isa ammayyaawaa fi doonii ishee isa guddicha galaana Arabaatti guurtus Iraaniin jilbeenfachiisuu dadhabuu isheetiin amma filannoodhumaa fi isa hunda caalaa sodaachisaa ta'e tokko minjaalarra keessee jirti. Innis dachee Iraan humna lafoon weeraruun keessattuu onnee dinagdee Iraan kan taate Odola Kharg to'achuudha. Garuu abjuun kun Waashingitanii fi injifannoo osoo hin taane awwaala sibiilaa qopheessaa jira. Odolli Kharg maaliif xiyyeeffannoo addunyaa taate? Lafa xiqqoo bishaaniin marfamtee ishee bal'inni ishee maayilii kaarii 8 illee hin guunne kana Ameerikaan maaliif ijatti babaasti? Iccitiin isaa bal'aadha. Odolli Kharg qarqara galaana Iraan irraa maayilii 20 qofa fagaattee bishaan garbaa Faarsi keessa teessi. Lafa xiqqoo tanarraa jiraattonni 20,000 ta'an kan jiraatan yoo ta'u irra caalaan isaanii ogeeyyii bobaati. Dhugaan addunyaa raasu garuu kana. Bobaan Iraan gara addunyaatti ergitu keessaa 90% ulaa odola kanarraan darba. Kharg ujummoo dhiigaa Iraaniitiin Trump ulaa Hormuz cufamuu isaatiin aarii odola tana dhuunfachuun hidda dhiigaa Iraan kutaa jedhe abjoote. Karoorri Peentaagoon akka fiilmii Hollywood waraqaa irratti bareedee jira. Ameerikaan kutaa waraanaa 82ffaa warra qilleensaan bu'anii atattamaan loluutti beekaman gara abbaa giddu galeessaatti sochoosaa jirti. Tarsiimoon isaanii loltoota galaanaa xiyyaarota ammayyaawaa MV-22 jedhamaniin odola sana irratti harcaasuu fi xiyyaarota fe'umsaa waraanaa gurguddoo C-70dhaan iddoowwan buufataa to'achuudha. Loltoota 3,200 qabatanii ni dhuunfannaa jedhanii karoorfatan garuu dhugaan lafa Iraan irra jiru abjuu kanaaf daaraa godha. Iraan dachii ishee eeggachuuf raftee hin bulle. Basaasonni warra dhiyaa dhugaa addaa tokko saaxilanii jiru. Iraan odola Kharg kanaaf gara masaraa du'aatti jijjiirtee jirti. Qarqara odola kanaa guutummaatti boombii bishaan jalaatiin martee jirti. Sirnatti isaa qilleensaa dachaa fi misaa'elota gatiitti irraa dhukaafamaniin uwwistee jirti. Xiyyaarri Ameerikaa kamiyyuu samii odola kanaa yoo seene bobaa ibiddaa keessa lixa. Ogeeyyiin waraanaa Biriitanii fi Ameerikaa ofii isaaniitiin abjuu Tiraamp kanarratti koflaa jiru. Roobin Istiwaartiin qorataan waraana lafoo dhaabbataa IISS seenaa yaadachiisuun dhugaa kana kuffisee jira. Ameerikaan bara 2003 Iraaqiin weeraruuf loltoota 160 fayyadamte. Iraan ammoo bal'ina lafaatiin Iraaq dachaa 4 caalti. Ameerikaan loltoota 3,200 qofaan odola Iraan to'adha jettee yaaduun ishee maraatummaadha jedha. Loltoonni kunniin odola sanarraa qubachuun yoo danda'an illee qarqara Iraan irraa maayilii 20 qofa waan fagaataniif misaa'ilaa fi madfi Iraan lafa guddicha irraa roobuuf irbaata salphaa ta'u. Maarshaalli humna qilleensaa Maartin Saampisoon dhugaa kana yeroo ibsu odolli Kharg zoonii ajjechaa ta'uuf deemti. Akkuma waraana Yuukireen keessatti taankonni gubatan loltoonni Ameerikaa asitti akka baalaatti harca'u hunduula of ajjeesuudha jechuun akeekkachiisee jira. Osoo Ameerikaan of wallaaltee odola Khargin dhuunfannaa jettee iddoo du'aa filattu Iraan madaalii addunyaa karaa dippiloomaasii fi dinagdeetiin guutummaatti of harkatti galchitee jirti. Iraan kanaan dura deebi'aa leellaa Ameerikaa fi Israa'eliif ulaa Hormuz isa dhiigni dinagdee addunyaa keessa darbu guutummaatti cuftee turti. Dooniiwwan bobaa dhibbaan lakkaaman bishaan irra dhaabbatanii Ameerikaa fi Awurooppaan rakkoo enerjiitiin dhiphataa jiru. Garuu har'aa Iraan tapha siyaasaa isa hunda caalaa qaratee taphatte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin dinqii addunyaa raasii tokko labsee jira. Ulaan Hormuz guutummaatti hin cufamne jedha. Araghchiin sagalee ofitti amanamummaan guutameen biyyoota 5 qofaaf eeyyama addaa kennineerra. Isaan qofti daangaa kana keessaa bobaa isaanii daddabarsuu danda'u. Biyyoonni ulaa nagaa kana argatan eenyu fa'i? Chaayinaa, Raashiyaa, Indiyaa, Iraaqii fi Paakistaanidha. Murtoon kun rasaasa caalaa diina dhukkubsaa. Iraan ani abbaa galaanaatiin furtuun ulaa Hormuz harka kiyya jira jechuun addunyaatti fagoote. Biyyoota 5 kanaaf eeyyamuun ishee michoota ishee baam ofitti dhiyeessite. Diinota ishee warra dhiyaa Ameerikaa fi Awurooppaa immoo beelaa enerjii fi dhiphina dinagdee keessatti ukkaamsitee jirti. Ameerikaan loltoota 3,000 ergitee odola xiqqoo tokko qabachuuf yeroo abjootu. Iraan ammoo furtuu dinagdee addunyaa qabattee Tiraampiin manuma isaa keessatti jilbeenfachiisaa jirti. Sibiilli fi xiyyaarri Ameerikaa hamma fedhee baay'atus qabsoo haqaa sammuu tarsiimawaa fi kutannoo Iraan warra ulaa fi galaana dhuunfatan kana cabsuu akka hin dandeenye seenaan har'aa bishaaniin osoo hin taane dhiigaa fi ibiddaan barreeffamaa jira.
Egaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaanneem asuma irratti goolamaam kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatnaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaam.